amantaa muslimaa keessaa wanni hedduun atti tolum namni hundinuu mana amantaa yommuu dhaqu wal qixa daa'ima guddaa beekaa wallaalaa dureessa hiyyeessa gurraacha adii jedhamee masjiida keessatti iddoon qophaa'u hin jiru hunduu wal qixaadha hiyyeessi duubatti hiriiree dureessi duratti haa hiriiru wanti jedhu hin jiru lammaffaa iddoo dhoksaan abbaa amantiifis ta'e nama kamiifuu qophaa'u hin jiru masjidni kan nama hundaati wanti iccitii jedhamuu fi iddoo iccitii jedhamu hin jiru sadaffaa balballi masjidaa hoogganaa guddaa ta'e daa'ima ta'e kan ilmi namaa hundi ittiin seenee ba'u tokkoon ala hin jiru afraffaa kutaan addaa yookaan VIP jedhamu kan abbootiin qabeenya yookiin abbootiin aangoo olaanuun kophatti keessatti salaatan hin qabu hunduu bakkuma takkatti salaata rabbiin kadhata shanaffaa abbaan amantaa masjida keessatti waan kitaabni amantaa yookiin quraanni jedhee barsiisa malee dandeettii isaa fi aangoo isaa namatti agarsiisuu hin danda'u abbaan amantaa akka amantaatti rabbiin kadhata malee ani akkanaan isiniif godha yookaan akkana taata namaan hin jedhu amantiin wal qixxummaadha dhugaan keessatti dhugomuudha amantii muslimaati kan jedhe Saamii Karrayyuuti.